Ashama harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin akka qabu. Haddallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon hadda qabadhee isin deebi'eeka wantoota sooshaal miidiyaa irratti ta'amaa jiru jechuudha yeroo ammaa kana. Akkuma cheeyoo jedhan harree mormatu gura dhaaba jedhu. Shamarran biyya Arabaa hoo jedhan maqaan maruma walitti qabata jechuudha. Baay'ee waan nama jibbisiisuuti fokkisiisu tokko qabadhee isin deebi'e jechuudha. Gara viidiyoo kiyyaatti osoo seenne dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti nu dabalama isiniin jenna. Akkasuma like, share, comment jalatti yaada qabdan nu barreessaa maal irraa hubattan maal ka jedhu ijoollee kanniin irraa jechuudha. Like godhaati namoonni baay'een akka irraa waa baratan akka taasisan abdiin qaba. Akkasuma hiriyoottan keessan immoo share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha jechuudha. Social media yeroo jedhu Facebook irratti irra caaliin kan akkana ta'amu suuraa isaanii as fiduunis baay'ee natti hin tolu jechuudha. Suuraa namaa ol fuudhanii yookaan immoo viidiyoo akkas san ol fuudhee asirratti post gochuun anaafuu naaf hin tolu. Waan akkasii bilginaa akkasiisan YouTubenis hin furatu jechuudha. Achuma Facebook irratti haa ta'u inni. Garuu san irraa wantoota ani qabadhee isin deebi'e har'a. Akkuma isin jedhe cheeyoo jedhan harreen gurra mormatu gurra dhaaba. Shamarran biyya Arabaa hoo jedhan morma walitti qabata maqaan. Garuu tokkoof maqaan shamarranii hundi badaa jira jechuudha. Itoophiyaa hoo jedhan mormatu badaa jira. Samoona darbe tokko keessa viidiyoon yookaan mootiyyuu viidiyoo qullaan waraabamee biiroo deemamee jira biyya kanatti. Ani yeroo san jechuudha viidiyoo san nama shanitu karaa WhatsApp kiyyaatiin na erge. Yaada irratti hin kennedhe yaada irratti hin kennaa waa irraa hubatanii jedheennan hojjedhee tanan sagalee isinii qabeetuman waraabee jechuudha. Yaada isinii dabarsuufan qophaa'e. Waan kana gadi hin dhiisu. Ani viidiyoo son taane yaaduman isinii kennuuf waan akkanaa ta'ame jedhee dhaggeeffattoota kiyya biraan hin ga'u. Yookaan ammoo tuyyuu badii shamarran tokkootiif shamarran hundis dhagahanii ofittis gadduu hin qaban kanan jedhu nan dhiise. Dhugaa rabbi jechuudha nan dhiise. Isin dabarsee tan dhiise viidiyoo san. Garuu warra Amaaratiin darbee jira wanni sun jechuudha. Dabarsanii jiranii warra achitti dhageessanii jirtan jechuudha. Yeroo san nan dhiise bakka. No jedhaa waan akkanaa irratti shamarran nama tokko lama ta'ee garuu kuuwwan isaanii akka ittiin qaaneffanne akka sammuun isaanii hin yaanne akka of jala gadi hin jenne jedhee tan dhiise dabarsu jechuudha. Silaa dabarsee gorsanii ta'a okay. Garuu natti ulfaate. Haadha hoo maaltu na fide jechuudha akka nama tokkootti maaltu na fide seetanyaa adaarii nanyi jedhanii warri Facebook irratti ol bahanii ittiin caffaraati shiishaa dhugaatii sijaaraa dhugaatii argitan ta'a. Warri hin argine ammoo tuyyuu arguu si dandeessan jechuudha keessa seentanii Facebook keessa. Seetanya adaarii yoo ta'an dirqama sooshaal miidiyaan beekuuf hin qabu. Akka barbaadanitti qaama fi gurguratanii haa bulani. Mirga isaaniiti. Garuu sooshaal miidiyaan beekuuf hin qabu wannan jedhu. Dirqama uummanni beekuuf hin qabu. Isaan amma uummanni sooshaal miidiyaa shamarran biyya Arabaa mormatu kanaa jedhan. Marti sanii miti. Meeqatu mataa ofii gadi qabatee meeqatu kan hojjetee dhabee meeqa harki isaanii ciccitee jibbamee arraffamaati sodaachaa kan bulu jira. Meeqatu biyya ofiitiin natsaa ta'ee dhufee asitti maraatee akka sammuu ta'u jira jechuudha. Marti sanii miti. Ani hundaafuu akka ifa ta'u. Baay'ee dhugumatti baay'ee bakka maal akka jedhee isinitti hin beeku baay'ee na gaddisiisa jechuudha keessa kiyyatti. Tokko lama miti walitti baay'atanii guruppii uumaniiti. Liivirra seenanii asiin shiishaa dhugaa keessattuu biyya kana biyya Beerut keessa Suudi Arabiyaa keessa shiishaa dhugaati liivii waraaba maaliif ta'aadha kun? Ani maaliif ta'aadha yoon jedhu isiniifis gaafii ta'a akkuma naaf gaafii. Garuu ammoo kanarraa isin maal hubattan? Maqaan shamarran nama tokkoof lama kan hundi yoo badu baay'ee waan nutti ulfaateef hanga tokko isin biraan gahuun ammas dirqama natti ta'e jechuudha. Kanaaf please ammallee waan akkanaa kanarraa hiriyoota keessattuu warri ala baatanii hojjetanii kan kana keessa seentan jechuudha. Shiishaa dhuguun, sijaaraa dhuguun, caatii minaamina wantoota garaagaraa goggodhuun maal faayidaan isaa? Waan akkanaa kan raawwatan yoo ta'e dirqama sooshaal miidiyaan beekuuf hin qabu bar. Maal irraa barata kamii maal barsiisa? Baay'ee ulfaata wanta akkanaa namatti jechuudha. Kanaaf please
warri ijoollee akkasii san hojii rileeshinii qabdan rileeshinii keessan irraa dhaabaa. Warri ala keessa jiraatanillee fakkaata akka keessanii hoon jedhu nu hin beekne jechuudha. Akkaataa itti wal qoqqoodnee jiraannu. Wal qoqqoodaa osoo hin taane warroonni irra caaliiwwan kanarratti mul'atan isinuu hin beektan. Ana maqaas dha'uu baadhu isinuu hin beektan. Ani akkana seetanyaa adaariin nan jedhe kan social media irratti bahee qullaa isaa live irratti bahee live waraabu ani kun nama ta'ee natti mul'atu jechuudha. Namoonni akkanaa kun yaa ta'u tanan dura viidiyoo qullaa waraabamee mucayyoon immoo hin beekne kaameraan waraabeeti madaamonni jechuudha. Haguma oduu oo'isaniif fuudhanii biiroo dirasii geessan. Yeroo kana waan ishiin hojjette kana osoo gaarii ta'e gaarummaan ishii akkanatti hin babal'atu ture. Garuu badiin ishii babal'ate biiroo dhaqee social miidiyaadhaan deemamee karaa instagraamitiin walirraa fuudhanii waatisaappiin baasanii baay'ee haasaa turan yeroo san jechuudha. Sababa nama tokkootiif ammoo atis baru akkanuma kan jedhamu ijoollee meeqatu nyaata dirasii dhabee jiraachaa jira jechuudha. Baay'eetu nagaa jechuudha waan akkanaa kana keessan baay'eetu nagaa. Sababa kanaan kan ka'e meeqa akkamtu uffatuma akkamitti qayyaranna kan jedhu gahamee jira jechuudha. Sababa kanaan kaameraa kushiinadhaa kaasanii haga mana hunda keessatti kan galchan ni jiru madaamonni jechuudha. Sababa kanaan ijoollee kiyya na jalaa laalanii abbaa warraa kiyya na jalaa laalti kan jedhu tokko namoonni kaan hundi sammuu tokko hin qabu. Garuu tokko akkas godhanii jiran jechuudha. Sababa kanaan kan ka'e an kana yeroo san irratti nan dubbadhe jedhee tanan dhiise. Haa hin dubbadhe jedhee tanan dhiise. Hadda garuu maaltu na fide? Waan ija kiyyaan argu live irratti. Waan ija kiyyaan argu live irratti sagalee osoo hin taane viidiyoodhaan kan mul'atu. Kun ammoo tuyyuu baay'ee fokkisaadha. Warra akkasii san jala deemtanii arrabsuus jaalachuus miti sin baqa. Live isaanii keessa seentanii arrabsuu fi jaalachuun yookaan immoo tuyyuu laayikii kennuun isaan jajjabeessuudha. Yoo arrabsitan illee isaan jabeessitan. Isaan live irra kan seenaniif yookaan arraba keessan barbaadanuufi. Yoo kan jajjan illee jajiinsa keessan soquufi. Badii fi gaarummaallee kan jajjabeessu numa social miidiyaadha. Osoo nama barumsa nama dabarsa hagas jajjabeessanii baay'ee namatti tola ture. Garuu namni waliin kan tokko yaadu waan ta'eef waan akkana kana irratti yaaduu qaban sila. Waan namatti hin tolle live irra taa'anii shiishaa fi sijaaraa dhugaatii akka isaan tatta'an san laaltanii live isaanii keessa laaltanii arrabsuunis jajjabeessuunis isaanii bu'aa guddaa qaba. Kana jechuudha kan babal'ise. Tokko lama miti 5 6 wal bira taa'aniiti. Baay'ee nama saalfachiisa. Isa dhugaa Rabbi. Amma kana ani wanni na odeessisu yookaan immoo wanni kaasee isin biraan nageessisu wanta kana ni jira. Keessattuu biyya kana keessatti jira. Viidiyoo sun kan waraabamee biiroo deemallee biyya kana. Inni ta'e warrate. Sababa tokko lamaatiif ijoolleen nagaan hojii ofii hojjetatanii madaamii ol jedhanii kan hin laalle. Sababa kanaan nyaata dhugaatii kan dhabantu jira jechuudha. Kuni maaliif ta'a? Ani ergaa tanaan kan isin biraan gahee waa hedduu akka irraa hubattanii fi please ammallee waan akkasiisan rileeshinii ijoollee akkasiisan kan walitti qabaatan yoo ta'e ammoo tuyyuu yaada akkasiisan kan qabdanis yoo ta'e osoo galtanillee biyya keessan keessatti wayya natti fakkaata jechuudha. Waan akkasiisun waan ta'amuuf birrii dhabee miti. Birriin hin argama gara marattu. Garuu biyya ormaa keessatti osoo waa tokko taate amma nan jira fayyummaan qabaa akka barbaadde taata malee osoo duute immoo reeffi kan galu bara. Firiijuma keessa ta'a. Kanaaf please waa hedduu akka irraa hubattan abdiin qaba. Waa baay'eellee kakaasee haasa'uu baadhu hanga tokko mataatti tuqee isin biraan nan ga'a jechuudha. Yaada garaa kee keessatti na dhukkubsu immoo yoo isin biraan gaadde tokko natti furannatti fakkaata jechuudha. Namni akka kiyya taasifdanis ni jirtu. Social miidiyaa qabaannee osoo waan kanaa kana dabarsee kan jettanis ni jirtu ta'a. Ani hanga yaada sanis dubbachuu baadhu hanga tamne tokko isin biraan gahe. Hiriyoota keessaniif akka sheer gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Keessattuu walii daddabarsa waan akkanaa kana waan badaa ho'isuur waan gorsi tokko silaa namaa ta'u jedhu kana yoo walii daddabarsitan gaariidha natti fakkaata.